Handaara magaalaa Baatuu Haroon Dambal odollaan shan qabatee godinoota lamas daangessee lafa bal'aarra buufatee argama. Bal'inni isaa gara square kiiloomeetira 440 kan inni jedhuudhaa fi iddoowwan naannoo Haroo Dambal keessa argaman keessaa inni guddaan Tulluu Guddoo, Tulluu Funduroo, Tulluu Dhaddachoo, Tulluu Galiilaa fi Tulluu Dabrisiinaa jedhamanii kan beekaman kunniin tulluu gurguddoodha. Tulluuwwan xixiqqoon simbirrootaa jiru. Galaanni Dambal miidhagina yabalaa qofaa miti. Oomisha qurxummii fi kurraa darbees immoo dhugaatiifis ni oola. Abbuun dargaggoo tajaajila yabalaa as gubbaatti kennuudha. Iddoo simbirroota kan jedhamudha. Iddoo kana simbirroota gosa 290 ol kan taatu asirra jiraata. Ganama fi galgalan dachaanii ganama yaa'anii buddeena nyaata soqachaa jechuudha. Nyaata nyaatanii nyaata walitti funfunatanii gamana dachaanii jechuudha gara iddoo kana. Yabalaa fi oomisha kanaan ala Dambal waggaa waggaadhaan sirna hawwataa takka keessummeessa. Innis ayyaana Kataraa fi ayyaana Cuuphaa jala bultiidhaa kaasuun guyyoota 3 gaggeeffamuudha. Dargaggoo Caalaa Boggaalee jiraata magaalaa Baatuuti. Gaaf bultii 10 irraa jalqabee taaboonni hundi isaatu iddoo mana amantaa iddoo qulqullummaa irra ka'ee kara iddoo bishaan yookaan laggeen argametti deema jechuudha. Egaa kanarratti immoo magaalaa Baatuu kan adda isa taasisu iddoo hara Dambal hara guddaa kanarratti taabotoonni iddoo adda addaatirraa as gubbaa kana garmaaman jira. Asillee iddoo Kontolaan jira. Gamallee Rufaayila Qamuu Garbii irraa jira. Akkasumas magaalaa Baatuu keessas manneen amantaa Giyoorgis Ifaan jiru jechuudha. Isaan hundi kunuu ol ga'uudhaan as gaaf bultii 10 jala bultii ayyaana Kataraa yookaan guyyaa bultii 10 sanitti as allagummaa qarqara hara Dambal kanatti ol ga'aniitoo haala bareedaa fi haala ho'aa ta'een ol ga'aniitoo abbootii hayyoota mana amantaa adda addaatiin abbootii hedduudhaan kabajamee haala ho'aa ta'een sirni galatoo gaggeeffamaa bule jechaadha. Daaqoon Zannabaan jedhama. Zannabaa Waaqoon jedhama. Kanaaf tajaajila mana amantaa sadaniitu iyyuu egaa ayyaana Kataraa kana waggaa baay'ee keessa abbootiin keenya kabajaa turaniiran jechuudha. Kanaaf fakkeenya qaba jechuudha. Abbootiin keenyiin yeroo jalqabaa kan mukaa kunuu hin turreeyu jechuudha. Yabala yookaan boboffee kan jedhamtu ture isaan kabajaa turan. Isa booda immoo kan mukaa kun dhufee kan mukaa kun tolee kan mukaa kanaan deemaa turan jechuudha. Isa booda immoo teeknooloojiin akkuma babal'ataa adeemeen kan jalbaa jedhamu kun dhufee jalbaan kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf namoota baay'ee as nu butee jira jechuudha. Namoota biyyoota garaagaraa as nu butee jira. Maaliidhaaf booffeedhaan deemuu hin danda'an isaan jalbaadhaan deemuu hin danda'anii waan sodaataniif namoota baay'ee as nu butee jira. Kanaaf kan adda isa taasisu immoo galaana irratti kabajamuu isaati jechuudha. Taaboonni sun galaana fagoo kan immoo hara kana keessa gidduu keessatti argama waan ta'eef jalbaadhaan fe'amee abbootiin jalbaadhaan faarfachaa taabota qabatanii galateeffachaa haala dinqii ta'een iddoo kamittiyyuu kan hin mul'anne bifa nama dinqisiisuun jalbaarratti taabota qabatanii baatanii faarfachaa kara bucceessaatti yookaan kara galgala araatti ba'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'eedha kan namatti tolu baay'eedha dhugaa jechuun namoonni odoo carraa qabatanii dhufanii asitti waliin kabajanii osoo ilaalanii baay'ee namatti tola. Jiituu Lammaa Malkaan jedhama. Jiraattu magaalaa Baatuuti. Ayyaana Cuuphaa magaalaa Baatuutti adda kan isa godhu haalli isaas nama mijataa. Namoonni biyya garaagaraanis as dhufanii hin kabaju. Kanatu adda isa godha. Ani maqaan kiyya Alamuu Badhaadhee jedhama. Ana Adaamii Tulluu Jiddoo Gobbolchaa ganda qotee bulaa Bucceessaa keessatti argama. Wanti adda godhu Haroo Dambal kana keessatti argamee hara kanarra deemaa yabalaanis bidiruudhaan jalbaadhaan motoraanis waan adda addaatiin akkana haraarra deemanii warri goobnyiillee turistootallee sunniis dhufanii irratti akkana ilaalanii jedhan wanti adda isa godhu keessumaayyuu hara kanaan wal qabateeti kanatu adda godha das jedha baay'ee nama gammachiisa anis hin hirmaadha waan kanarratti. Daawwattoonni fi jiraattonni handaarri Dambal kanarra oomishoome bu'aan isaa mishaa jechuun mootummaan kanarratti akka hojjetu gaafatu. Obbo Kamaal Badhaasoo hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Baatuu kanaaf deebii qabu. Qarqara Dambal naannawaa isaa asii Bucceessaa irraa kaasee hanga daangaa iddoo Gojolaatti ga'utti karaa adda ta'e misoomuudhaaf deemaa jira. Hojii misoomatti galame kana qofa hin taane hoteelli istaandardii isaanii eeggate sadarkaa biyyoolessaaf biyya alaatiin qophaa'e magaalaa qarqara kana keessatti hojjetamaati kan jiru jechuudha. Hoteelli naannoo kanatti hojjenne kun tuurizimii keenya harkisuu bira darbe ayyaanota keenya naannoo kanatti geggeessinuuf
ho'a karaa biraatiin kennaaf jechuudha. Obbo Kamaal hagammaatti hojii bu'uuraalee misoomaa handaara haroo dambal jiran irratti fooyyessuuf hojjetameen lakkoofsi daawwattoota biyya keessaa fi alaa dambal daawwatanii dabaluu himan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Baatuu Dambal.